yooyyaa akkam jirtu maatii jaalalaa nagaa keessanii ani nagaa koodha waaqayyoof haa galatu. Egaa koorsii Global Trendii kan egaa final examii qabadheen isiniif dhufeen jira. Final examiin kuni gaaffiiwwan yuunivarsiitii garaagaraa irraa collect ta'anidha jechuudha. Gaaffiiwwan kana gaaffiiwwan yuunivarsiitiin garaagaraa baasan irraa tarii qormaataaf isin qopheessuu danda'a laata jedhee kan inni itti amanuu fi gaarii kan ta'een qabadhee isiniif dhiyaadhee gara gaaffii hojjechuutti utuu hin seeniin garuu adaraa keessan adaraa jaalalaa ijoollonni maatii Odaa Akaadaamii taanee bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa akkasumas viidiyoon kun ijoollota keenya yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran garaagaraatti argaman akka qaqqabuudhaaf immoo share gochuudhaan like gochuudhaan tumsa keessan nuun tumsa keessaniin nu bira dhaabbadhaan egaa dhaamsa kooti jechuudha. Akkuma argaa jirtan just ofii koodha ijaan barreesseedhaaf egaa poointii meeqa akka qabu instructioniin isaa baay'ee isinitti argamuu dhiisuu danda'a. Jalqaba irratti true or falseedha. Yeroo baay'ee qabxiiwwan lama kan isaan baatan gaaffiiwwan ani isiniif barreesse keessaa keessumaa Jimmaa Yuunivarsiitii akkasumas Yuunivarsiitii Finfinneetii fi Yuunivarsiitii Bahar Daar irraati gaaffiiwwan kana kaniin walitti qabee yeroo baay'ee iddoo baay'eetti qabxiiwwan lama baatu jechuudha gaaffiin tokko. Kan dhugaa ta'e dhugaa innee kan sobate sobannee deebifne jechuudha jalqaba irratti paartii true or false kana keessatti. Gaaffii tokko faana akka kanedha. Foreign policy is a static tool that remains unchanged regardless of domestic or international shifts. Maal jechaadha kun? Just yeroo barachaa turre barnoota kana isin barsiisaa yeroon ture sirriitti akkasiin hubattaniidhaaf gadi fageenyaan ilaalaa turre jechuudha. Wantoota baay'ee kun maalidha gaaffiin kun maalidha? Imaammata alaa kan jennu yookaan immoo foreign policy kan nuyi jennu meeshaa dhaabbataa yookaan immoo static ta'e jijjiirama keessoo biyyaa yookaan immoo fiizikaalaa addunyaatiin kan hin jijjiiramnedha. Maaltu imaammanni alaa yookaan immoo foreign relation jechuudha. So maal ta'a jechuudha kun? Maal ta'a jechuudha? Falsii ta'a jechuudha. Falsii ta'a jechuudha. Sababni isaa maaliif falsii ta'a yoo jettanii imaammanni alaa yeroo hunda dammaqaa fi deebi'aa yookaan immoo dayinaamik kan ta'edha malee staatik kan ta'e yookaan bakka tokko kan dhaabbatu miti jechuudha. Jijjiirama hooggansa keessoo biyyaa diinagdee yookaan haala waraanaa fi hariiroo addunyaa irratti hundaa'ee yeroodhaa gara yerootti kan fooyya'aa yookaan immoo jijjiiramaa deemudha jechuudha. So kanaafiyyuu gaaffii tokkoffaan false yoo inni argattanitti jechuudha. The second question, diplomacy is strictly limited to the official interactions between states and cannot involve non-state actors. Just inni kun maalidha? Diplomaasii kan nuyi jennu daangeffamee hariiroo mootummoota biyyoota gidduu qofa irratti hundaa'a malee dhaabbata mootummaa hin ta'in yookaan immoo non-state actors kan jennu addatti hin hirmaachisuudha. Kun dhugaadha mitiire? Dhugaadha warri ittiin dhabdaniitu falsiidha jechuudha. Falsiidha jechuudha. Hirmaachisuutu isa irra jira waan ta'eedhaaf. Sababni isaa maaliif? Fakkeenyaaf lama dippiloomaasiin ammayyaa ta'e dhaabbata mootummaa qofa utuu hin ta'in iyyuu dhaabbilee miti mootummaa yookaan kanneen akka non-governmental organization kan jennu yookaan NGO kan jennu dhaabbata idil addunyaa fi ogeeyyii dhuunfaa ni hirmaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma tiraaktuu dippiloomaasii yoo fudhanne kun dhaabbata miti mootummaati garuu dippiloomaasii keessatti hirmaannaan isaa olaanaadha jechuudha. So falsiidha gaaffii lammaffaani. Gaaffii sadaffaan akka kanadha. In international relations, hard power relies heavily on cultural influence, values and ideological appeal. Inni kun maalidha? Hariiroo idil addunyaa keessatti humnoonni jajjaboon yookaan immoo hard power kan nuyi jennu kuni baay'inaan dhiibbaa aadaa yookaan cultural influence duudhaalee fi ilaalcha yookaan immoo ideoloojii irratti hundaa'uudha. Kanarrattidha kan isaan hundaa'anidha. Hard power kan ta'an yookaan immoo humnoonni jajjaboon baay'inaan dhiibbaa aadaa duudhaa fi ilaalchaa yookaan ideoloojii irratti hundaa'uudha. Dhugaadha mitiiree kun? Dhugaadha kan jettan dhabdaniittu jechuudha. Dhugaadha kan jettan dhabdaniittu. Isheen kun challenge akka isheen gootu beeka. Sababni isaa maaliifidha? Maaliif soba ta'a yoo jettanii ibsa soft power kun ibsa soft power yookaan immoo humnoota lallaafaati.
humna jajjaboon yookaan immoo hard power kanneen jedhaman dhiibbaa diinagdee yookaan immoo sanctions jennee barachaa kan turree fi humna waraanaa yookaan immoo military force jennee ilaalaa kan turree fayyadamee dhiibbaa uumuu irratti hundaa'a malee kanneen akka baay'ina dhiibbaa aadaatiin duudhaadhaan ilaalchaan miti jechuudha yookaan ideoloojiidhaan kaalchariidhaan akkasumas immoo ideological appeal value'dhaan dhiibbaa kan uumu hard power tun taane soft power jechuudha. So konseptii kan akkasiin qabattan barbaadin gaaffii kana kan isiniif fide. Gaaffii afuraffaan akka kanadha. The principle of sovereign equality means that all states have equal power and wealth in the international system. Inni kun maalidha? Inni kun maalidha? Qajeelfamni walqixxummaa abbaa biyyummaa yookaan immoo sovereign equality jennee walii wajjiniin barachaa kan turre biyyoonni hundi sirna idil addunyaa keessatti humnaa fi qabeenya walqixa qabu jechuudha. Inni kun egaa foolsiidha jechuudha. Gaaffiin afuraffaan kun foolsiidha jechuudha. Sababni isaa maaliifidha? Walqixxummaa abbaa biyyummaa jechuun yookaan immoo sovereignty kan nuyi jennee ilaallu sun seera idil addunyaa irratti biyyoonni hundi guddaas ta'e xiqqaa mirga walqixaa fi birmadummaa seeraa qabu jechuudha malee humna waraanaa fi qabeenya dinagdeetiin walqixaatu jechuu miti jechuudha. Dinagdeedhaan Ameerikaan biyyoota baay'eedhaan oliidha. Waraanaan akka kana garuu akka biyya tokkootti biyya biraarra hin caaltu jechuudha. Birmadummaadhaan biyya biraarra hin caaltu jechuudha. Konseptii sanadha malee kan inni qabu istaatasii kanarra yoo ilaalle sobadha jechuudha kan inni ta'u. So qixaa kanarra hubachuu danda'uu qabdu asumaan viidiyoo kana like godhaa ijoollee bira akka qaqqabuudhaaf immoo share gochuu hin dagatinaa. Shanaffaan akka kanadha. International law is traditionally decentralized because there is no supreme global government to enforce it. Inni kun maalidha? Seerri idil addunyaa akka aadaatti wiirtuu kan hin qabne yookaan immoo decentralized kan ta'edha. Sababiin isaas seera kana dirqisiisee kan hojii irra oolchu mootummaa addunyaa olaanaan waan hin jirreedhaaf so decentralized kan ta'edha. Seerri idil addunyaa decentralized kan ta'edha. Sobadha miti kun akkuma barachaa turre sobadha yoo ittiin dhabdaniitti jechuudha. Deebiin isaa turuudha. Maaliifi sirni idil addunyaa bulchiinsa addunyaa yookaan global government tokkicha waan hin qabneef seerri idil addunyaa waliigaltee biyyoota gidduutti godhamuun kan ijaaramuu fi hojiirra oolmaan isaas fedhii biyyoota birmaduu irratti kan hirkatudha jechuudha. So konseptii kana nuuf ibsa waan ta'eedhaaf dhugaadha yoo inni deebii ta'a jechuudha. Gaaffii jaffaan akka kanadha. The United Nations General Assembly resolutions are legally binding on all member states. Inni kun gamaalidha. Murteewwanii fi murtoowwan yaa'ii idilee mootummoota gamtoomanii yookaan immoo United Nation kan nuyi ittiin jennu General Assembly isaanii irratti jechuudha. Biyyoota miseensa ta'an irratti dirqisiisoodha. Dirqisiisoodha. Sobadha jechuudha kun. False yoo ittiin argattaniitu. Sababni isaa maaliifidha? General Assembly resolution yookaan murtoowwan yaa'ii idilee dhaabbata kana gorsa yookaan immoo yaada recommendationii garaagaraadha malee seeraan dirqisiisoo miti yookaan immoo murteewwan seeraan dirqisiisoo ta'an kora filannaa yookaan United Nations Security Council qofaan kan darbudha jechuudha. So konseptii kana bifa dogoggora ta'een ibseera waan ta'eedhaaf foolsiidha jechuudha. Yeroo baay'ee akkaataa inni kitaaba keessan irratti barreeffameeru moojula keessan irratti akkaataa inni itti barreeffameeru yaada sana wanta wal fakkaatu sitti fakkaatee dhabdu jechuudha gaaffii akka kana. So foolsiidha jechuudha kun foolsiidha jechuudha. Torbaffaan economic sanctions are an example of soft power used in foreign policy. Maalidha kun? Dhugaadha miti tarkaanfii dadhabbii diinagdee jechuudha. Economic sanction jechuun tarkaanfii dadhabbii adabbii jechuu dandeenya. Yeroo baay'ee adabbiidhaan sanctioniin tarkaanfii kana keessatti fakkeenya soft power yookaan humna lallaafaa imaammata alaa keessatti tajaajiludha. Maalti economic sanctioniin? Sobadha jechuudha kun. Torbaffaan sobadha jechuudha. Maaliif yoo jettan because sanction kan jennu kun adabbiin diinagdee humna dirqisiisaa fi nama qollofachiisu waan ta'eedhaaf giddugaleessa hard power jechuudha. Humna jajjabaa fayyadamuudhaan, waraana fayyadamuudhaan, diinagdee fayyadamuudhaan waan ta'eedhaaf
hard power jalatti ramadame jechuudha. Garuu karaa aadaa, karaa duudhaa yookaan karaa vaaliyuutu ta'e dhimmi kun soft power jalatti ramadamuu danda'a ture. So konseptii kana qixa sirrii ta'e irra hin ibsu waan ta'eedhaaf foolsiidha jechuudha. Adaraa keessan egaa ijoollonni maatii keenya hin taane bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalama. Afaan keenya afaan Oromoo afaan saba guddaa kanaan egaa wanta bilchina qabuuf wanta gaarii ta'e tokko qabannee dhiyaanneerra gara fuulduraattis immoo qabannee dhiyaanna waan ta'eedhaaf kana keessatti immoo akka sabaatti akka namaatti gargaarsa keessan nu faana hin jiru yoo ta'e dadhabbiin keenya akkasumaan ta'a waan ta'eedhaaf subscribe gochuudhaan akkasumas share gochuudhaan like gochuudhaan comment gochuudhaan yaada keessan nu biraan qaqqabsiisaa isiniin jedha. Gaaffii 8ffaan akka kanadha. The International Court of Justice settles legal disputes only between states, not individuals. Mana murtii idil addunyaa yookaan immoo International Court of Justice kana keessatti falmii seeraa biyyoota gidduu jiru qofa fura malee dhimma nama dhuunfaa isa in ilaallatudha. Dhimma nama dhuunfaa isa in ilaallatudha. So the International Court of Justice kanadha konseptii isaa akkamitti barannee sobadha miti jedhee sobadha warreettan abdaniitu jechuudha dhugaadha. Dhugaadha jechuudha. International Court of Justice kan jedhu kuni dhimma mootummoota birmaduu qofa ilaala jechuudha malee falmii nama dhuunfaa yakka namoota dhuunfaa addunyaa kan ilaalu mana murtii yakkaati yookaan immoo mana murtii biyyoota keessa jiranidha malee isa kana miti jechuudha. Yakka nama dhuunfaa irratti xiyyeeffannoo hin laatu. Yakka biyyootaa irratti yookaan biyyoota birmaduu ta'anii irratti jechuudha. Sagalaffaarra kan jiru regional organizations like the African Union are established to promote integration and address shared challenges among member states. Inni kun maalidha? Dhaabbileen naannawaa kan akka gamtaa Afrikaa kan hundaa'an walitti makamuu fi rakkina walumaa biyyoota miseensota gidduu jiru furuudhaafidha. Kana furuudhaaf akkaataan hundeeffama isaanii yookaan immoo kaka'umsi hundeeffama isaanii kanadha. Sobadha miti jedhee dhugaadha warreettan argattaniitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kaayyoon dhaabbileen naannawaa Itoophiyaa Afrikaa keessa jiran biyyoota keenya keessa jiran baay'een isaanii tokkummaa diinagdee irratti tokkummaa hawaasummaa fi nageenya naannichaa eegsisuuf rakkoo gamtaan isaan mudatu hiikuudhaaf jedhanii kan hundeeffamanidha jechuudha. Afrikaan Yuuniin nama rakkoowwan nageenyaa Afrikaa keessatti argaman irratti gidduu seentummaadhaan rakkoo nageenyaa furuudhaaf beelli yoo uumame beela sana furuudhaaf rakkoowwan naannoo keessa jiran furuudhaaf waan dhaabbateedhaaf regional organization kanneen akka Afrikaa Yuuniin established kan isaan ta'an integration promote gochuudhaaf jechuudha. So konseptiin kun yaada dhugaa nuuf ibsuu kan danda'udha. Gaaffii kurnaffaan akka kanadha. States national interests is always agreed upon unanimously by all domestic political groups within that state. Inni kun maalidha? Gaaffii kana keessatti lama fakkeenyaaf fedhiin biyyoolessaa yookaan immoo national interest kan nuyi jennu biyya tokko yeroo hunda gareewwan siyaasaa keessoo biyya sanaa hunda biratti sagalee guutuudhaan yookaan immoo anonymously jechuun sagalee guutuudhaan mormii kan hin qabneen jechuudha irratti walii galama jechuudha walii galama hedheetu wanneedha. So dhugaadhaa kun dhugaadha warrittan abdaniitu jechuudha foolsiidha. Sababni isaa maaliif foolsii ta'a? Fedhiin biyyoolessaa yookaan immoo national interest kan nuyi jennu kun dhimma falmii keessoo uumuu danda'udha jechuudha. Falmii kaasuu dhimma danda'udha. Akkasumas gareewwan siyaasaa keessoo garaagarummaa ilaalchaa qaban dhimma diinagdee yookaan immoo hariiroo alaa irratti yaada adda addaa calaqqisiisuu kan danda'udha malee yaada sagaleen guutuun irratti walii galu yookaan immoo anonymously jechuun mormii kan hin qabne falmii kan hin qabne jechuudha. So foolsiidha jechuudha. Ijoollonni viidiyoo kana like hin goone like godhaa comment godhaa yaada keessan nu qaqqabsiisa. Inni biraan multiple choice dha yookaan immoo filannoodha jechuudha. Filannoo kana keessatti immoo gaaffiiwwan jiran hin laalla. Gaaffiiwwan isin qopheessuu danda'an jedhee kan hin ittamanidha. Qabadhee kan hin dhufe baay'een isaanii jechuudha. Which of the following is not considered a primary determinant of a country's foreign policy?
Isheen kun maanni kanneen gadii keessaa isa kamtu dhiibbaa imaammata alaa biyya tokkoo mitiidha. Dhiibbaa imaammata alaa biyya tokkoo kan hin taane isa kamidha? Geographical location, economic developmental status, the specific flavor of local traditional cuisine, military capability. Inni kun egaa maalidha? Isa kamtu ta'uu danda'a yoo inni siirra kan jiru deebiinii ta'a jechuudha. Sababni isaa irra kan jiru bakka teessuma lafaati yookaan geographical locationidha. Birra kan jiru sadarkaa guddina diinagdeeti yookaan developmental status biyya sanaadha. Mi'a nyaata aadaa naannoo sanaa siirra kan jiru jechuudha. Diirra kan jiru immoo humna waraanaati. So siirra kan jiru akkamitti deebitee kan jedhuu fi nyaanni aadaa mi'aawaa ta'us jechuudha. Qorannoo teekniikaa imaammata alaa yookaan immoo foreign policy formulationii keessatti dhiibbaa siyaasa addunyaa hin uumu jechuudha. So ba'aa fi filannoodhaa garuu dhiibbaa ijoo ni uumu waan ta'eef siirra kan jiru deebii ta'a jechuudha. Gaaffii 12ffaa irra kan jiru akka kanadha. The use of negotiation, dialogue and peaceful compromise to manage international relations is known as. Isheen kun maalidha? Gaaffii kan yeroo baay'ee gaaffii gaafatan gaaffiin sun waa'ee maalii isin gaafachaa akka jiru adda baafadha jalqaba adda baafadha. Hariiroo idil addunyaa geggeessuuf marii haasaa fi araara nagaa fayyadamuun maal jedhama? Coercion, diplomacy, deterrence, isolationism kam ta'a? Isa kamtu deebii ta'uu danda'a? Biirra kan jiru dippiloomaasiidha jechuudha. Biirra kan jiru dippiloomaasiin deebii ta'uu danda'a. Sababni isaa eerra kan jiru yeroo baay'ee ijoollonni eefaa jedhanii kan deebisan hin jiru. Eerra kan jiru kun maal dirqisiisuudha jechuudha kun giddiidhaan humnaan dirqiidhaan. Biirra kan jiru immoo dippiloomaasiidha mitiire. Siirra kan jiru kun ofirraa ittisuudha yookaan immoo deterrence gochuu ofirraa ittisuu marginalize gochuu miidhuu achi ofirraa qabu jechuudha. Isolationismiin immoo kophaatti ba'uudha jechuudha. So deebii ta'uu kan danda'u dippiloomaasiidha. Konseptii dippiloomaasii qaba jechuudha. Chaaptarii 5ffaa keessaa gaaffii isinii bahanidha. Warri itti aanan kun immoo according to chapter 5, what is considered a primary course of international law? Just akka chapter 5ffaa keessatti walii wajjiniin barachaa turre sana what is considered kan jedhu kun maanni kansa boqonnaa 5ffaa irrattidha jechuudha. Hundaa'uudhaan kan inni isin gaafatu gaaffii kana madda guddaa fi jalqabaa seera idil addunyaa kan ta'e maalidha? Irratti international treaties and the conventions. Isheen kun maanni waliigalteewwan idil addunyaa garaagaraa jechuudha. Biirra kan jiru social media opinions of global citizens, yaada miidiyaa hawaasummaatii, domestic laws of a single dominant superpower, seera keessoo biyya humna qabeessa taate tokkooti. Diirra kan jiru immoo speeches by corporate CEOs. Isa kamtu deebii ta'uu danda'a? 13ffaa kana keessatti kamtu deebii ta'uu danda'a yoo jettanii biirra kan jiru deebii ta'uu hin danda'u. Eerra kan jiru ta'uu hin danda'a. Eerra kan jiru deebii ta'uu hin danda'a jechuudha. International treaties and conventions. Sababni isaa akkamitti deebii ta'a yoo jettanii akka international lawutti jechuudha. Akka international lawutti keeyyata 38ffaa irratti yeeratu yoo ta'e I think keeyyata 38ffaa irratti jedhamtiire maddoonni jalqabaa seera idil addunyaa waliigaltee biyyoota yookaan immoo treaties and conventions barmaatilee yookaan customary law fi qajeelfamoota seera hawaasaa biratti beekamanidha jechuudhaan keeyyata 38ffaa irratti waan kaahuudhaaf yaadi chaaptarii 5ffaa keessa jiru inni kun yaada isa ijoodha jechuudha. So international treaty and convention kan jedhu kun deebiin ta'a warri kaan deebiin ta'anii. So 14ffaa irra kan jiru akka kanadha. Which organ of the United Nations has the primary responsibility for maintaining international peace and security? Inni kun maalidha yoo jettanii qaamolee mootummoota gamtoomanii keessaa
kamtu itti gaafatamummaa jalqabaa nageenyaa fi tasgabbii addunyaa eegsisuu qaba. Itti gaafatamummaa jalqabaa yookaan responsibilitii jalqabaa isa kamtu qaba, qaama kamtu qaba kan jedhudha. Jalqaba irratti the Economic and the Social Council, the International Court of Justice, the Security Council, the Secretariat isa kamtu itti gaafatamummaa ijoo qaba kan jedhudhaa fi sirriitti gadi fageenyaan warii wajjiniin ilaalaa turre jechuudha. Biirra kan jiru deebii miti. Siirra kan jiru garuu deebiidha jechuudha. The Security Councilidha. The Security Council kan jedhu kun egaa kanaan dura akka barnoota keenya keessatti walii wajjin ilaalaa turre koree security jechuudha yookaan labsii dhimma waraanaa wajjin wal qabatu adabbii garaagaraa fi nageenya buusuu addunyaa irratti aangoo guddaa qaba. Eenyutu Security Council kun jechuudha. So Security Council yoo jettan argattaniitu jechuudha. Gaaffii 15ffaan akka jedhaa. The 5 permanent members or P5 of the United Nations Security Council possesses which special power? Biyyoonni shanan miseensa dhaabbata kora sifannaa kan ta'an United Nations dhaaf biyyoota shan jedhamanii P5 jedhamanii kan ibsaman kan ta'an humna addaa kan qabu yookaan immoo which special power? Humna addaa aangoo addaa qofaatti maal qabudha. Eerra kan jiru the power of tax other nations. Isheen kun maanni biyyoota biroo irratti gibira fe'uu ni danda'udha. The veto power. Isheen kun immoo murtii kuffisuu fakkeenyaaf amma murtiin biyya tokko irratti yoo murtaa'e murtii sana kuffisuu hin dandeessi. Siirra kan jiru the power to elect any world president. Siirra kan jiru kun immoo pirezidaantii addunyaa filuu, pirezidaantii biyyoota garaagaraa ofii hidhattee filuu. Dhiirra kan jiru the power to dissolve the General Assembly. The General Assembly yookaan immoo yaa'ii idilee diiguu ni dandeessidha. So deebiin sirriin inni as keessa jiru siirra kan jirudha miti biirra kan jiru deebiidha jechuudha. The veto power kan jiru. Sababni isaa aangoon veetoo akkuma walii wajjin barachaa turre biyyoota shantu jiru miti biyyoota P5 kan jedhaman biyyoota gurguddoo shantu jiru. US, United States of America, United Kingdom yookaan UK, France, Russia fi Chainaan murtee kora sifannaa irra darbu kamiyyuu bifa tokkoon akka hojiirra hin oolle dhabamsiisuuf humna isaanii qabu jechuudha. Humna isaanii fayyadamuu ni danda'u jechuudha. So the veto poweriin hojiirra hin oola. Biyyoota biraarraa gibira funaanuu hin danda'anii. World President filachuu hin danda'anii. The power to dissolve the General Assembly sanarratti dhiibbaa biraa geessisuu hin danda'anii. Garuu aangoo veetoo qabu jechuudha. Aangoo veetoo qabu. Gaaffii 16ffaa irra kan jiru akkasidha. Garuu ijoollonni baay'een keessan miidiyaa keenya kanarraa fayyadamaa jirtu dhugaatti argaa jirra. Si garuu subscribing gootanii maatii keenya ta'aa Gaaddisa Odaa Akaadaamiitti dabalama. When a state adjusts its foreign policy to align with a stronger power to ensure its security, this behavior is called. 16ffaan kun konseptii akkamiidha? Bandwagoning kan jennu biyyi xiqqoon tokko yookaan immoo biyyi dadhabduun tokko balaa jalaa ba'uuf jecha harka humna guddaa qabutti dhimma ishiin karaa ishiin ittiin of gattudha mitiire kan ilaalaa turre karaa ishiin ittiin stronger powerii jalatti security ishee jala galchitudha. Dhimmi kun maal jedhamee beekamaadha. Inni kun bandwagoning jedha jechuudha. Just konseptii kana sirriitti walii wajjin ilaalaa turre kana viidiyoon hojjedhe qayyabattanitti yoo ta'e salphaatti deebisuu dandeessu jedhee namana. 17ffaarra kan jiru which of the following is an example of a non-governmental organization operating globally? Inni kuni dhaabbata miti mootummaa yookaan NGO addunyaa irratti hojjetuuf fakkeenya kan ta'e isa kamidha? The United Nations, Amnesty International, the World Bank, the European Union. Biirra kan jiru deebiin ta'an ta'u biirra kan jiru deebiidha jechuudha. Amnesty International warri kaan garuu dhaabbata miti mootummaa miti. The United Nations, the World Bank, European Union kun dhaabbata mootummootaati baay'een isaanii. Garuu Amnesty International kun dhaabbata mirga namoomaatiif falmu
kan mootummaan ala ta'ee fi namoota dhuunfaan kan buludha jechuudha. Warri kaan garuu mootummaa wajjiniin walitti hidhamiinsa mataa isaanii qabu jechuudha. Gaaffii 18ffaan akkasidha. The concept of anarchy in international relations refers to konseptiin anarkii kun egaa anarkii jechuun maal jechuu akka ta'e sirriitti ilaalaa turre miti konseptii isaa walii wajjin baranneerra. Anarkii jechuun egaa yoon anarkii kaasa sinii deebii isaa sinitti mula waan ta'eedhaaf irra kan jiru complete chaos and permanent global rioting kun egaa jeequmsa guutuu fi lola addunyaa jechuudha. Lola addunyaa global rioting. Birra kan jiru the absence of a centralized overcharging global authority over sovereign states. Inni kun immoo mootummaan wiirtuu ta'e kan biyyoota birmaduu ol ta'e dhabamsiisuu isaadha jechuudha. Asirra kan jiru a system ruled entirely by international courts. Sirna mana murtii qofaan buluuti. Sirna mana murtii qofaan buluuti inni kun the complete breakdown of domestic law in all countries. Dirra kan jiru immoo seerri keessoo biyyootaa guutummaatti diigamuudha. So kana keessas kamtu concept of anarchy ta'uu kan danda'u isa kamidha jechuudha. Sirra kan jiru ta'uu danda'a. Sirra kan jiru maal? System of ruled entirely by international courts. Mana murtii waliigalaatiin buluun deebii ta'uu danda'a. Birra kan jiru deebiidha yookaan konseptii anarkii international relation keessatti nu ibsa jechuudha. Sababni isaa anarkii gaafa jennu hariiroo idil addunyaa keessatti jeequmsa jechuu osoo hin taane hariiroo idil addunyaa keessatti jeequmsa jechuutu hin taane anarkiin konseptii inni ibsu maalidha? Biyyoota birmaduu hunda irratti seera dirqisiisee kan hojii irra oolchu mootummaa olaanaa addunyaa irratti dhabamuu isaati jechuudha. Mootummaan fakkeenyaaf amma Ameerikaan mootummaa mataa ishee qabdi mitiire mootummaa mataa ishee qabdi. Akkuma kana fakkeenyaaf amma biyyi keenya Itoophiyaan mootummaa mataa ishee qabdi. International relation keessatti garuu abaluu mootummaa addunyaati kan jedhamu hin jiru miti. Abaluu mootummaa addunyaati kan jedhamu hin jiru. So anarkiin international relation keessatti karaa sana uumame jechuudha. Maan karaa kamiin absence of centralized governmentidhaan yookaan immoo authorityidhaan. So konseptii kanas keessatti nu ibsuu kan danda'u birra kan jirudha jechuudha. Birra kan jirudha. Inni biraan which type of diplomacy involves an official non-governmental analysis and a dialogue often led by academic or NGOs. Inni kun hiikaa akkamii qaba gaaffichi maalidha? Gaaffichi dippiloomaasii gosa kamtu hawaasaa fi qorannoo al-idilee ta'e yookaan immoo qorannoo idilee irraa adda ta'e yeroo baay'ee hayyoota yuunivarsiitiitiin yookaan immoo NGOtiin gaggeeffamu keessatti kan of keessatti qabatu kamidha? Track 1 dippiloomaasii, Track 2 dippiloomaasii, Gunboat dippiloomaasii, coercive dippiloomaasii. Isa kana sirriitti gadi fageenyaan walii wajjiniin baranneera jechuudha. Yeroo baay'ee konseptii akkasii irra dabartaniitu waan biraa qayyabattu wanta salphaasinitti fakkaate garuu deebiin kana maal tameetti nuuf madaala. Eerra kan jiru deebiin ta'u birra kan jiru deebiidha. Siirra kan jiru siitu deebiidha. Siitu deebiidha warra ittiin dhabdaniitu birra kan jiru deebiidha yookaan tiraaktuu dippiloomaasiidha. Sababni isaa tiraaktuu dippiloomaasiin karaa al-idilee ta'een hayyoonnii fi ogeeyyiin dhuunfaa marii nageenyaa fi yaada furmaataa dhiyeessuuf kan gargaarudha yookaan immoo tiraak waaniin garuu kan mootummoota gidduutti qofaa mari'atamudha jechuudha. Tiraaktuu dippiloomaasiin garuu hayyoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa piroofeesaroonni gurguddoon garaagaraa yeroo isaan itti dhimma biyyaa irratti ta'anii mari'atanii murtii tokko dabarsan akkas ta'utu irra ture yeroo isaan jedhanidha jechuudha. So tiraaktuudha jechuudha inni kun. Dhaabbata NGO garaagaraatiin liid kan godhamu. So konseptii kanarra qabadha. Garuu dhimma sana dhaabbata mootummaa qofaatu irratti gadi taa'ee mari'ata yoo ta'e tiraak 1 dippiloomaasii sanatu deebii ta'a jechuudha. Gaaffii inni dhumaa gaaffii 20ffaan akka jedha. The primary objective of the African Union includes primary objectivein dhaabbata Union Afrikaa kan inni hammatu colonizing non-African territories. Isheen kun biyyoota Afrikaan alaa koloniifachuudha. Biyya kan jiru promoting unity, solidarity and socio-economic integration among African states.
tokkummaa yookaan immoo unity kan jennu solidarity kan jennu yookaan immoo waliin dhaabbachuu kan jennuu fi walitti makamuu dinagdee hawaasummaa biyyoota Afrikaa jajjabeessuudha ni biirra jiru. Sirra kan jiru establishing a single global language yookaan immoo tokkummaa waliin dhaabbachuu utuu hin taane afaan addunyaa tokkicha uumuudha. Zeenini biraan displacing the United Nation yookaan bakka United Nation bu'uudha. So gaaffii kanaaf deebii ta'uu kan danda'u biirra kan jirudha jechuudha. Biirra kan jirudha. Sababni isaa maaliif? African Union kan inni hundeeffamni isaayyuu kaayyoon isaa ganamaa objektiiviin rukutuudhaaf hundeeffame mataan isaayyuu tokkummaa biyyoota Afrikaa, obbolummaa biyyoota Afrikaa, guddina diinagdee fi tasgabbii siyaasaa biyyoota Afrikaa gidduutti mirkaneessuudhaaf waan ta'eedhaaf, promote gochuudhaaf waan ta'eedhaaf just gaaffiin 20ffaan kun biidha jechuudha. Global trendii final examii keessumaa gaaffiiwwan yeroo garaagaraatti yuunivarsiitiiwwan Jimmaa yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitii yookaan immoo Addis Ababaa isa jedhan ammarree Finfinneedha yuuti. Finfinnee akka ta'u mirkanaa'eera jechuudha. Namatti tola dhugaadha. Maqaa simboo qabudha. Yuunivarsiitiiwwan garaagaraa kanarraa gaaffiiwwan bahanidha jechuudha isaan kuni. So qormaata keessaniif amma sirra deebi'aatii gaaffiiwwan inni isiniif hojjedhu garaagaraa dubbisaa qayyabadhaa. Qormaata gaarii isiniif haa ta'u gaaffii koorsii biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura.